Haati seenaa abbaa malee nu guddiste. Nuti ilmaan yatiimaa turre. Seenaan irraa akkana jedhu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu nageenyi badhaadha. Ilmaan Oromoo idil addunyaa irratti argamtan nageenyi kabajaa fi jaalala bakka isin jirtanitti ifnaa dhaqqabu. Hayyee guyyaa dhaallee seenaa hedduu gara nama nyaatuu fi barnoota guddaa of keessaa qabu ammallee isinis waa barsiisaniif jedhu. Haga xumura kanatti nafaana bu'a. Mana kanaaf haaraa taanaani sabiskiraayib godha. Viidiyoo kanallee laayikii godha. Nama biraa irrattillee sheerii godhaatii akka namni irraa waa baratu taasisaa. Seenaan akkana jalqabdi. Nuti nama sadi turre. Abbaan keenya ijoollummaadhaan nurraa du'e. Haadha teenna kophatti hafe. Haati teenna nama jabduu turte. Ergasii ammoo nu guddisuudhaaf jecha rakkoo hundaa baadhe. Muka nu falaxxee gabaa geessuun gurgurtee nu nyaachisaa nu guddifte. Akkasuma muka kana falaxxee gubdee kasala baasuudhaan dudda baattee magaalaa geessitee nu uwwisaa turte. Ijoolleen xiyya naa guddattee bakka wayii haa geessu jechuuf wanti aayoon xiyyan goone hin jiru. Kophummaa jireenya kophaa isiitti dandeessee akkasuma gadaddoo fi yaada hundaa baadhattee bakka haadhaaf bakka abbaaf buutee nu guddifte. Sababa keenyaaf rakkoon isiin hin dhandhamne hin jiru. Haadha teenna nama jabdu. Qeeqa namootaallee dandeessee akkasuma rakkina illee mo'attee nu guddisteetiin jirti. Erga sanii ani dubaadha. Obboleewwan koo dhiiraa nama lama ture. Obboleessa guddaa tokkoo fi quxisuu keenyatu jiru. Obboleessi keenya guddaan akkuma nama kamiituu guddatee erga of bahee booda bultii ijaaratee mana ba'e. Ergasii anis gahee guyyaa hin oola waan ta'eef heerumee bultii ijaaradhe. Ergaan bultii ijaaradhe booda abbaan manaa kootii ka'an bultii waliin ijaaradhe biyya ormaatti na ergate hojiidhaaf. Haati koo daa'ima maandhaa kennaa waliin mana keessa. Obboleessi kiyyaa erga bultii ijaaratee mana bahee booda amalli isaas haadha kootii fi obboleessa kootti ni jijjiiran. Sababbiin isaallee haati manaa obboleessa kootii, haadha kootii fi akkasuma obboleessa koo xiqqaa hin feete. Ani bultii ijaaradhee sababa bultii kootiitiif abbaan manaa kootii ala na ergennaan biyya ormaa deemuutiin. Innis sababa bultii isaatiif jecha aayyoo tiyya rakkina hundaa baadhattee isa guddifte irraa fagaatee mana isaa qabatee jiraachisa. Kana waan argeef anis rakkoo maatii kootii garaan nan dandeenye waan ta'eef maatii koo gargaaru itti fufe. Yoo maatiin haati warri ollaa haati kalee akkanatti rakkina baadhattee si guddiste jabeessi jedhanii itti himan an jireenya koo jiraachuu jira. Intala alaa qabdu waan taateef itti daawwachuu jedhaan. Erga sanii booda anis haadha kooti rakkoo isiin kalee keessa dabartee na guddistillee hin beeka waan ta'eef hin gargaara. Kana jidduutti abbaan manaa kootiillee waan kana naan mormuu jalqabe. An kas ergeef jireenya maatii keetii fooyyessuuf osoo hin taane jireenya dhuunfaa kootii jireenya keenya waliin akka fooyyessinu. Ati na feetu taanaan bultii kan kee hin barbaadda taanaan waa asiin jedhu dhagaye. Kana booda gargaarsa maatii keetiif gootu hin jiru. Obboleessi kan kee kan gafaa hin jira waan ta'eef haadha san kee gargaaruu ni danda'a. Ati ammoo bultii kan kee hin feetu yoo taate deemuu hin danda'a. Garuu anas ta'ee bultii kan kee hin feeta taanaan kana booda gargaarsa ati maatii kootiif gootu hin jiru naan jedhe. Maaltu naaf furmaataa jedhe. Maaltu furmaata jettanii? Laal tokkoffaa obboleessi isii ka hangafa bultii ijaaratee baanaani haadhatti jijjiiran. Sababbiin isaa maali? Haadha manaa isaatu sababa inni haadha ofii gargaaruutiin itti qopheesse isaa wallaalu. Haati manaa isaa haadha isaa waan hin feeneef haadha isaa filatee haadha manaa isaa filatee haadha ofii baqata.
agartanii beektanii waan akkanaa agartanii beektanii ka kanaa olillee arginu ka sababa haadha manaatti haadha manaatu hundee ka sababa manaatti haadha manaatti haadhaan odullee arginu ka sababa haati manaa dhaqxee haadhaan waa jetteef haati waa dubbannaan erga jiruu kiyyan feene ufa jedhee qoricha dhugullee arginu amma kaasitti adeemu gara seenaa dhaati obboleettiin deennaa gara lama rakke tokko obboleessi isii haadha manaa filattee haadha isii gateetiin haati isii takalee nakkinna hunda baadhattee waan silaa jireenya kamiifuu dhiiraa fi dubartii wal danda'anii baadhatan kophaa isiitti baattee ijoollee kana guddistee borutti boqochudha jechuudhaan haadha rakkate jirti. Isinis gahee naa dabarte jettee bultii ijaarratte. Erga bultii ijaarrattee booda ammoo arra takki haadha kan kee filatta takki bultii kan kee filattee isin bultii ofiillee hin jaalatte. Akkasuma haadha ofiillee hin jaalatte. Kamiin filachuu qabdu akka keessanitti osoo si ta'e ati kamiin filatta? Bultii kan kee kayoo haati gargaarte dhabdu kana filattamoo haadha tantee ta kaleessa rakkoo baadhattee si guddisan filatta. Hin jabaatti jechuudha. Anas deebinee waan isin obboleettii seenaan jettan isinumatu jedha. Ani ammoo obboleewwan keenya lamaaniin waa jechuudha. Tokkoffaa obboleessaan waa jedha akkasumallee lammaffaa ammoo abbaa manaati. Abbaa manaati waa jenne. Maaliif tokkoffaa obboleessi haati manaa haga feete gaarummaa miti osoo kasanyii irraa buutu taate jechuudha. Haadha isaa kan caalle beekuu danda'u. Dubartiin atiin dhiiraa seenaa kanarratti namichi sanii dhaamuu osoo hin taane si mataa keetii dhaamuu jira jechuudha. Namni viidiyoo kana dhaggeeffatu jira. Namni addunyaa kanarraa tokkochi isaa ilmi namaa akka haateetti madaalamuu beeku. Abbaa eenyu haa ta'u abbaan eenyu ka ati dhalte ilma kan kee ta'e akkasuma abbaa kan kee kasi uumate ta'e akkasuma jaartii kan ta'e haadha kan kee. Kun jecha kiyyaami jecha rasuula alamaa. Eenyutu tola oola jennaani rasuulli maal jedhan ummuka jedhaniin haadha keetii jedhaniin. Summa man eegas yoonan ammas haadha keetii jedhaniin. Sadaffaa haadhuma kee jedhaniin. Laal sadarkaa haadha rabbii ol guddisee summa abuu ka'e. Ergas abbaa kan kee. Haadha rabbiin abbaa rakkate. Ati ammoo jaartii tantee jaalala isii bitachuuf jecha haadha keetiin wal dhabda taanan akka rabbii keetiin wal dhabde beeku abdaa jechuudha. Haadha kan kee yoo isin duddanna baadhu jettu duddan baadhachuudha. Saniimi haati tantee intalti tufsi hin taane hiiki jennaan hiikuu qabda. Intalti tufsi hin taane hiiki jennaan rakkoo isii gaafattee hiikuu qabdaa jechuudha. Haadha manaa kan kee ka isii jaalala isii bitachuudhaaf waan biraa gootuu miti. Ka jaalala isii bitachuudhaaf haadha kan kee kophatti gattuu miti. Haati kan kee siin taane jaartitan hiiki jennaan hiikuu qabda. Ani ni haati tiyya intalli tun siin taane hiiki jennaan hin hiikaa jechuudha. Yoo kun gowwummaa ta'e gowwaa haa ta'u malee. Yoo kun doofummaa ta'e doofaa haa ta'u malee intalti addunyaa irra jirtu sun guutuu walii qabamtee haadha tiyya nama. Haadha tiyya nama guutuu isii jechuudha. Kuni jalqaba irratti dogongora. Wanti akkanaatu kan jiru jettu yoo jiraatte ammoo jechuudha argineetiin ta'e. Ka seenaa kanarraa dhagee qofa osoo hin taane ija kootiin argeetiin jiru. Wallaahi summa wallaahi. Nama sababa haadha manaa haadha isaa irra salaaman qaraan hin beeku. Nama sababa haadha manaatiif jecha haadhaa waggaa tokko guutuu oole beeku. Mana haadhaa seenee buna dhufu. Dhibamtee sirriirra jecha dhaqee hin gaafa. Maatii kiyya akkana goote jaartii kiyyaan akkana goote. Jiruu kiyyan feetu waan taateef jaartii kiyyan feene. Laal doofa akkanaa kana jira. Namni atamu fakkeenyaaf nama gaarii yoo taate yoo ati ammoo nama wannaa wayii taate seenaan kun si akkamii haasaa maal haa ta'u jiraayyuu akkamitti namni haadhaarra jaartii jaalata jechuu danda'a. Dhugumatti ammoo waan jiru. Ka seenaa kanarraa dhaga'u sun taane waan ija koo kanaan arge jechuudha qabri galu. Nama an beeku ka haadha isaallee beeku ka jaartii isaallee beeku nama sababa haadha manaatitti haadha dhaqee salaamatti qaraanee jira jechuudha. Obboleewwan keenya warroonni dhiiraa hin gowwoomna. Haadha keessan jabeeffadhaa. Jaartii keessanis jabeeffadhaa bultii keessan.
Nagai yoo haati tantee fakkeenyaaf dogongora qabaattee bultii kan keessatti daangaa sitti dabarte haadha manaa tantee irraa fageessi bakka biraa kaa'i achitti haadha manaa tantee waliin jiraadhu haadha tantee akka haadhaatti dhaqii kabaji ganamaaf salaama gaafata dawwalatu rakkoo isii gaafata dhibamtu yaaladhu yoo daarte ofis yoo beelatte nyaachisa. Osoo haati tantee dhooftee si falattee osoo haati tantee si ajjeesuudhaaf yaaltee haadha tantee taanaani wanti atiin gootee irraa kaffalachuu dandeessu hin jiru. Jazaa haatee si oolte wanti ati gootee deebisuu dandeessu. Gariin nama ji'a takka ji'a lama waan qallabaa kenneefi yookaan ji'a takkaaf ji'a lama waggaa takkaaf walii dhaabii uffata irraa jijjiiree yookaan manuma sirreessee fi akka waan guddaa godheef ilaala. Osoo haga lubbuun jirtu haadha tantee morma qabattee deemtee ni jazaa jirtu. Kana beekuu qabdaa jechuudha. Namoonni dayyuusni tokko ammoo maaltu jira? Namoonni gowwaan tokko ka'a haadha isaa kan sadarkaa isaa hin beekne jira. Wama qallaalii walitti ilaalu jira. Haati fakkeenya haati qabeenya guddaa ol aanaa fi fakkii hin qabne. Kanaaf beekuu qabdan. Akkasuma as deebi'u gara namichaatti deebinaa jechuudha. Kamitti gara namicha abbaa manaa mucattiitti deebina. Abbaan manaa mucattii jalqabatti haadha isii gargaaruu dhoowwuun dogongora akka hiyyate doofummaa. Maaliif haadha ofii yoo jaalatte haati isii haadha isaati. Dhaqee ofiyyuu rakkoo isii ilaalee gargaaruu mala. Yoo maal ta'e yoo mucattii kan dhugaan jabatu. Maaliif mucattii bareedduu adda hojjettee maallaqa argamsiistee isa gargaaruu jirtu akkasuma bultii inni waliin ijaaratee bultii qaba jedhee yaaduu jiru sanaayyuu ka isaaf kenne haadha kana. Haati isaa isii sun jiraannaan inni intala bareeddu sanadha fuudhee waliin jiraachuu qaba. Kanaafuu maal gochuu qaba? Haadha san jaalachuu qaba. Waa hunda dura. Maallaqa durallee eenyu jaalachuu qaba? Haadha jaalachuu qaba. Haadha eenyu? Haadha mucattii sanii jaalachuu qaba. Akkamitti akka haadha ofii jaalatutti. Akka mucattii tana jaalatutti haadha jaalachuu qabaa jechuudha. Haadha gargaaruu dhooguun dogongora irraa maayitii jechuudha. Gara mucattii as deebine mucattiin qabeenya ofiitiin haadha ofii gargaaru mirga guutuu qabdi jechuudha. Yoo as deebine sababbiin isaa maali? Fakkeenyaaf qabeenya waliin qaban kan inni hojjetee itti kenne fiqaada isaa yookaan ayyama isaatiin malee waa tokko gochuu hin danda'u. Qabeenya ofii dalagde ofii deemtee biyya arabaatti dalagde abbaan manaa homaa irraa dhabu. Kana beektanii abbaan manaa kan kee qabeenya ati dalagde irraa waa takka hin dhabu. Waa takka haga fedhe xaafi. Haadha keetiin gargaaruu nan danda'u. Haadha kan keetiin gargaaruu nan danda'u. Sababbiin isaa maali? Rabbiin dubartii akka abbaa manaa jiraachisu osoo hin taane dhiira akka haadha manaa jiraachisu ajaje waan ta'eef. Dubartiin ala deemtee maallaqa olii hojjettee namichaa jiraachistu jettee ajajni ittiin kennamu. Rabbiin dubartii mana keessa kaa'eeti abbaa manaatiif horadhu jedheen. Rasuulli kennallee dubartii dhiiratti amaanaa kennatan. Hayyaadha gabbaatee qanii dalagdu wanti isin hojjettu hunduu ka isiiti. Qabeenyi isii dhibbaan dhibbatti wanti isin hojjette ka isiiti. Wamaa keessaan qabu. Maal malee waan isin feete ofii kenniteef malee. Kana keessatti haadhallee gargaaruu dhoowwu akkasuma ammoo isinis ofiitti fayyadamuu dhoowwu abbaan manaa hin danda'u jechuudha. Kana jala seeftee dubartiin illee dhiirti illee bilfoomti. Haa walii galteedhaan abbaan manaa haadha manaatiin wal dhagaanii jireenya keenya fooyyessina. An deemuun hin ulfaatti. Maallaqni illee feetee irra hooyyaa jedhanii waliigalanii jireenyaaf ofii fooyyessuudhaaf waliif deeman. Sun waa waliigalteen godhanii walumaa galteen jiraatanii. Gara waldhabbii gara humnaatti yoo deebi ammoo wanta atiin qabdu keessa fedhee xaafii hin qabu jechuudha. Fedhee xaafii tana hin qabu. Maallaqa isiiti waan ta'eef. Kuni dogongoraa jechuudha. Ayyee namoonni viidiyoo kan dhageettan ammoo dubartii san ta'e haadha manaa san ta'een jaalattanaan haadha isiillee walumaan jaalachuu qabu. Haadha manaa san ta'e ammoo jalqabumaa ofii hojjettee jiraachisuu qabda malee isii hojjettee ajajuu hin qabdu. Waan isin hojjettamu karoora jireenyaa itti baasuu qaba. Dhiigalaami afaan Oromoo qulqulluu. Kun ammoo nama dhibbi. Nama ulfaattillee dubbiin dhugallee waan ta'eef namaan liqimfamu. Haa ta'uuti ammoo liqimsuu danda'uu qabda jechuudha. Giddimaan fudhachuu qabda.
Maali dubbitan osoma sitti ulfaattu nyaachuu qabda jechuu godhate. Akkas kasanirraa fi ammoo haawwata teenna haadha teenna abbaa keenna haa jabeessu jabeessa. Kalee akka isaa itti si guddisan osoo beekte karaa isaa itti si fidan osoo beekte arra haadha tante akkanaan gootu jechuudha. Hin barbaachisu. Hedduu namaa arguu jirra. Hedduu namaa argine maatii hedduu keessa guddanne ollaa kenna namni jira gamaaf gama argaatiin guddanne. Keessattuu dhiironni yoo bultii ijaarratan haadhatti jijjiiramu hedduun isaanii argeetiin jiru. Kun waan shakkii hin qabne. Haawwanni keenya ammoo dagatamaa kalee xaartee nu guddistee nuuf jecha qabdee nuuf jecha namaa gadi taatee har'a ammoo nuuf si jibbaatu. Kalee nuuf jecha jibbamte har'a ammoo nuti isaan jibbaatu. Kalee nuuf jecha xiqqeeffaman har'a nuti isaan xiqqeessu jira jechuudha. Kun ammoo ilaalcha dogoggoraati irraa waa baradhaa isin jedha. Irraa waa baradha. Inshallah viidiyoo adnaa kunis akka waa isin barsiisu abdii guddaa qaba. Yoo viidiyoon kun isinitti tole laayikii godha. Akkasumallee mana kanaaf haadhotanaan sabiskiraabii godha. Nama jaalatan irrattillee sheer godhaatee akka irraa waa barataa isaa. Haga viidiyoo biraa barnoota qabuun ammoo nutti nagaa hannaa tura. Yaada qabdan koomentii naa ibsaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.